miseensa waldaa kanaa fi hojjetaa bulchiinsa waldaa kanaati. Waaqayyo waan baay'ee jireenya koo keessatti naaf godheera. Yeroo adda addaas dhugaa bahee jira. Garuu torbee sadan har'aa gaafa raajiin akka sanbata duraa baanii sanbata guddaa gaafa sitti tajaajilamaa turre yoo yaadatte baay'ee keessanii har'aa kaasee iddoon nutti jijjiirameera jennee ofii keenya irratti awwaajnee kan as teenye jirru gaba sanatti ce'aa turre kan achi teenye immoo as ce'aa turre jechuudha. Amantii maanii gochaa ture keessi koos baay'ee amana ture garuu wanti tokko akkanaaf ta'u ji'a sagal duradha kanan Hijiraa Baankii Ashwaamiidhaa kanan dhufe yeroo as dhufuutti siraaskaajiidhaan dhufe isa dura garuu waggaa 5 olee baankii adda gara zamaanii saawwachiisuu hojjechaa ture. Waaqayyo immoo na gargaaree asirra ji'a sagal qofan hojjedhe amma gara manaajeriitti guddadhe gara deebii baankiitti deemee jira. Waaqayyo gargaaree wanti naaf salphisee bahimuudhaaf just experience miti yookaan immoo dandeettii barumsaatiin yookaan immoo sadarkaa barnootaatiin otoo ta'e gargaarsa waaqayyootiin mul'atu. Ji'a 10 dura seensoo ofiisariin ture. Ji'a 10 booddee immoo manaajerii amma. Jijjiirama ji'a 10ti. Garaagarummaan isaa bal'aadha. Maaliif isteetii akkaawuntaantii jira, siraaskaajii jira. Isteetii kun hundumtuu darbee waaqayyo ji'a 10 keessatti seensoo masootii hojjechaa ture. Immoo biraanchi manaajerii jechuudha. Waaqayyo manaajerii Kanatti beekamu wanta akkuma salphaatti dubbatamu hundumti keenya jireenya keenya irratti waamannee fudhannee sanyii ta'ee jireenya keenya irratti ija godhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa